Jirra jirtu hordoftootaa fi daawwattoota GMN. Dargaggeessatu dinagdee dhabe moo dinagdeetu dargaggeessa dhabe? Jijjiirama sirnaa dhufe kana dargaggeessi keenya itti amanee fudhate. Jijjiirama erga dhufe as maaltu jijjiirame? Warra dhugumaan aarsaa kafalasanii miti. Jijjiirama erga fide maaliin jijjiirame immoo dargaggeessi dinagdeedhaan jijjiirame? Dargaggoonni jijjiirama kana fide dinagdee keessatti hirmaachaa jiran. Aarsaa lubbuu ilmaa hedduu itti dhabneeti. Aarsaan qabaran. Dargaggeessa yeroo akkamiiti ka barbaadu mootummaan? Dargaggeessi kalee miilatti murame. Dargaggeessi kalee gartee qaama itti hir'ate. Irra leeqaantamtu hojii dhabee. Yeroo dinagdee eentu yaamamu? Akkuma kaleessa waliin ta'anii jijjiirama kana fidanii. Hulaan hin banamneef dargaggeessa. Warra aangoo qabu, warra firaa gartee namicha aangoo qabu. Qonnaan bulaa Tigraay irraa kiiloomeetira 100 meeqarraa fiddee si'aadii baasuuf jechuudha. Sadarkaa waraqaa eenyummaa fudhachuudhaaf matta'aa kennu. Jaalataniitiin isii galee miidiyaa irra oolan, jimaa jala oolan, mana farsha oolan. Dargaggeessatu dinagdee dhabe moo dinagdeetu dargaggeessa dhabee?